السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبيم توتا فيديو وتوتا وردفتوت channel aan YouTube warruni channel kiyya faareetatan subscribe like share godummaati kitayhin jecha arrakata application play store irraa nu buudide karaa baay'ee salphaatiin appii tokko qofaan irraa buufachuu dandeenya jechuudha. Applicationota warreen akka Kai Master play store irraa nu buudide hunda bakka application ma fadhee waatu happy mode kana qofaan buufachuu dandeenya jechuudha. Application kun haalaan salphaatee bakka application dees nama godhe jechuudha. Application kana amma fakkeenya play store jala seenu amma PayPal ma kana jeetti haa katabu PayPal unit khatamee play store kana irratti bakka application haalaan nama dinqisiifachuu jechuudha. Application kana yooni asirra khatamee laafuun fidu bakka jechuudha. Naafidu dideema amma happy mode kana ogaan jala seene PayPal kana amma itti haa katabu jechuudha. Application hundaa'u irraa karaa salphaan itti buufachuu dandeessan jechuudha. Happy mode kana jechuudha. PayPal kana amma ogaa seenne ifiifuu fide jechuudha. PayPal application kana bakka baay'ee bareedaa ta'e kana application baay'ee salphaa ta'e kana ittiin buufadhaa isin jecha hunna amma waggaan seene PayPal kana original jala seentanii jechuu download godhachuu dandeessan jechuu bakka application baay'ee haalaan dansaa ta'e application happy mode kana akka irraa fayyadamaa isin jecha warroonni channel kiyya faareetatan subscribe like share godummaati kiyya ta'e isin jecha hanga barumsa kiyya kabiraati walitti dachaanutti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.